Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ashamaa harka fuunee kabajamtoota daawwattoota Ashaa Inda Kadiirtuuf akkam jirtan nu nagaa jirra alhamdulillahi rabbil aalamiin. Daawwattoota keenyaa har'a deebinee dhufnee jirra. Har'a mana firaashaaf tiraasii itti yeroo hedduu isin hodhisiifnu asumatti hodhama jechuudha. Yeroo hedduu namoota tiraasii firaasha maggaarra hojjetu asumatti hojjechiisaa turre akkuma mana keenyatti nu keessummeessa jechuudha. Har'a isa bira ajaja hedduu ajaja ramadaanaaf bahee qabna. Hundi isaatu inni karratti gadi yaasinu eegaa jira. Isa san manatti galee tokko tokkoon isiniif agarsiisuu yeroo nutti fudhachuu danda'a. Sababni isaallee ramadaan illee dhufee jira. Amma ajaja hedduutu nurra jira. Kanaa jecha asumatti hundaa isin agarsiifnee qabannee deemnee ka keessan ka viidiyoo waraabni ka dhiisnes dhiisna jechuudha. Viidiyoo kana keessatti sagalee jalattidhaa jira jechuudha. Bakka kanatti muuziqaa adda addaa cacata adda addaatu jira. Safara suuqii baay'ee jira waan ta'eef sagalee ani yeroo san haasa'u dhagamaa hin jiru. Amma sagalee jalattidhaa jira. Dhiifama narraa ta'a yoo sagaleen kiyyaa fi akka agarsiisu tokko ta'uu didee kun akkuma argitan kana uffata tiraasii isin agarsiisuu jammaree jira. Uffata tiraasii tokko lama osoo hin taane kan likkii hin qabne akkuma ajaja keessaniitiin akkuma mircaa keessaniitiin warri asiin dura narraa xalabataniif hojjetamee bahee kun haala kanaan galchuudhaaf gara mana kanaatti dhufee jechuudha. Sufraan adda addaallee ka ajajaan hojjetamis ni jira kan mootuyyuu achi hojjetamee nama biraatti taa'ullee jira. Haga dhumaan hojii yoo turtan isin agarsiisa. Akkuma argitan kan tiraasota akkaan babbareedaa ta'e faashina amma dhufee jechuudha. Ramadaan dhufee jira. Isarratti hundaa'uudhaan carqii haarawaa galeetu jira. Isa sana hojjechiisee ijoollee hedduu haala kanaan qopheessee jira. Kallattimaan manatti galchee ka dhaqqabe viidiyoo irraa hojjedha. Kan hin dhaqqabin immoo kallattimaan warra isaanii biraan gayaaf jechuudha. Baay'inaan warraaf ka hojjetamedha. Kunoo ogeessi keenya kan yeroo hedduu nu keessummeessu kunoo haala kanaan sufraan isin agarsiisaa jira. Sufraan kun baay'ee bal'aa fi guddaa isa ta'edha. Akkuma argitan kana daawwattoota keenyaa sufraan nyaataati kuni. Kaachirratti hafe kan inni fuudhaa jiru kun immoo sufraa bunaati. Sufraan gabaarra jiruu fi sufraan asitti hojjetamu tasallee walitti hin kalaa'u jechuudha. Sufraa bal'aa godhanii hojjetan isa kana yeroo hedduu yookaan kan isinii bitu suni kanuma asitti hojjetame kun fuudhee isin biraan gahaa ture jechuudha. Baay'ee bal'aa fi carqiin isa wanni isa gubbarratti hodhame kun warqaan isa gubbarratti hodhame kun illee xankaarra kan hin cinne jechuudha. Ka gabaarra jiru garuu akkanumatti sisii irratti hodhanii gatii isaallee ni qannasanii. Sufraan kun qarshii 2,000 ka amma inni harkaa qabu kun jechuudha. Kan mootuyyuu 800 illee ni jira. Garuu xinikaariin isaa tokko miti. Gabaarra 800 illee ni jira. Kuni 2,000 jechuudha. Daawwattoota keenya akkaan kwaaliti ka eeggatedha sufraadhaan kunniin akkuma ajajanu itti kenneetiin hodhee lafaan ka ga'edha. Daawwattoota keenya amma kallattimaan fuudhee hunda isaatu lakkaa'ee biyaansi tiraasii kana nama 10ti kaan ammasii fuudhee jechuudha. 4,12 jira 3,10 jira akkasitti bakka akkuma ajaja abbaatiin hunda isaatu rakkabee gara manaatti hin galee abbaa biraan gahaa jechuudha meeshota isaanii wajjin. Daawwattoota keenya yeroo baay'ee viidiyoo gadhiisuu nutti tolaan jiru maayii kana niitoorkiillee baay'ee rakkisaa nullee mootuyyuu baay'ee hojiin nuuf baay'ateera jechuudha. Daawwattoota keenya kanarraa ka'e yeroo hedduu ajaja tokko tokko osoo viidiyoon hojjetin gara warraatti geessina jechuudha. Daawwattoota keenya sababni isaallee ijoolleen tokko tokko gallee jirra galuuf qophoofneerra yoo jedhan akkasuma meeshaa isaanii geeggessaa fi kanaa jecha ammallee tiraasota kana osoo viidiyoon hojjetin ka geeggessu jiraachuu danda'a jechaadha. Hundi isaasitti viidiyoo irraa isin hojjedhe. Asitti akkuma argitan kana sufraa isin agarsiisaa jirra jechuudha. Sufraawwan kunniin kan isin barbaadan tiraasii keessanii wal fakkaatee isin hojjetamuu danda'a. Kanaa jecha sufraa yeroo tiraasii fi firaasha carqii isaa kan ajajattan wajjin ajajachuun dagatina isin hin jedha. Daawwattoota keenya akkaan xankaaradha. Achi ilaala sufraan amma inni lafa kaa'e sun takkaayaa inni bira kaa'isan fakkaata. Laalamii tiraasiin harkaa qabu kun akkaan hin bareeda dhugaa rabbi. Kaameraan kiyya xiqqoo ganamarra qulqullina qabu malee osoo kaameraan kiyya kanarra qulqullina qabaate carqiiwwan kun dhugaa rabbii wayita bira geettanii ilaaltan baay'ee namatti tolanii hundumaafuu laalamii kana maal fuudhee gaddeebisuun illee hundi isaaniitu iyyuu ajajuma keessanii onlaayin irraa gabu buusanii natti erganan immoo hojjechiisee fi kun inni immoo mana isaa keessa haala kanaan hodhee ka qopheessee ajajuma namaati jechuudha. Kun hunduu ajaja biyya keessa illee qaba inni baay'inaan maggaarajaa fannisee wanti jiru kun hunduu ajaja namaati. Ka lafarra jiru ka alatti isin agarsiisee fi kan ol fuudhee isin agarsiisaa jiru kun immoo ajaja nuti onlaayin irraan fuune isatti kennine inni hojjetee haala kanaan nu qopheessedha. Bakka takkatti hundaa irraa fuunee biraa deemna jechuudha. Daawwattoota keenya sufraan kun diizaayinii qaba. Amma alaa ifaan tolifaa baay'ee mul'atu malee ilaalamii tiraasii tanaan wajjin maachi godhuu dandeettanii. Tanaan wajjin maachi talay tanaan wajji faa baxxaa miti maachidha baay'ee irraa bareeda tanaan wajjin osoo hojjetame. Isiniin jedha daawwattoota keenya hundumaafuyyuu sheera laayik sabskiraayib gochuudhaan nu jajjabeessuu hin irraanfatina. Nummootu isin fayyada jennee wanta yaadne kamiyyuu isin biraan ga'uurraa duubatti hin jennu isiniin jedha daawwattoota keenya. Kun akkuma argitan tiraasota isin agarsiisuun akkuma itti fufetti jira. Hundi isaatu laakka'ee feestaalatti naqee nutti kenna jechuudha. Nummootu kallattiin manaan gallee isin biraan geenna.
Kun takkaa isin agarsiisaa jira. Darajjee jedhama maqaan isaa. Ogeessa akkaan amanamaadha jechuudha. Daawwattoota keenya waan nu ajajne hunda seeraan hojjete nu biraan ga'a jechuudha. Akka ajajni keessan takka dogoggoran uumamnetti akka qulqullina isaa olaanaa eeggatutti boondii achi keessa galchuurraa hundaa'ee sufraa kana waan kwaaliti qabu hojjeta jechuudha. Daawwattoota keenya Oromoon teenna walii haa jajjabeessinu isiniin jedha. Daawwattoota keenya namni keenya akka Oromoo ta'ee waan gaarii hojjetu dhiisee akka biraatirraa bitata jechuudha. Kana ofirraa dhiisnee nama keenya wajji haa hojjennu walaa gargaaru isiniin jedha. Kun ilaalame tiraasiin kun firaasha kanaa wajji hojjetame. Sufraa kana wajjin maachidha kanama tokkooti. Sufraa lafa jiru kana tiraasii tanaa fi carqii firaashaa kun tokko maachidha takkaayaa kana wajji jechuudha. Daawwattoota keenya carqiin duubatti inni galcheeyyuu baxxaam xinikaaree qaba. Daawwattoota keenya waan isin hubachuu qabdan yeroo tokko onlaayin irratti meeshaan gatiin garagara isin ta'uu danda'a. Maaliif namni tokko ka fuulduraa kana bareeda isin galchee ka duubaa kana immoo tosisii ka itti galchu guutee jira. Gin kun himata akka isin fayyadu. Eegaa wanti birrii xiqqishuu irraa hambisuudhaaf jecha waan hin taane hojjetatu irra waanuma kwaaltii qabu nama amantan irraa yoo bitattan isiniif bareeda. Nama amantan irraa waan hin taane bittanii booda mootuu osoo akkas godhuu baadhe jechuudha. Kana amannammoo yoo nama amantan hin qabaanne galtanii ofii keessanii hojjetatu isinii caala isiniin jedha. Kun dhaamsa kiyya jechuudha. Dhaamsa obbolummaa. Daawwattoota keenyaa kunoo akkuma itti fufetti jira. Dizaayiniin adda addaatiin tiraasonni jechuudha. Tiraasii kana isin agarsiifne yoo dura laalameen bareeddu daawwattoota keenya maggaaraja maachitti godhuu dandeettan sufraa maachitti godhuu dandeettanii waan barbaadan wajjin wal fakkeessanii hojjetu dandeettan jechuudha. Kun akkuma argitan kana xinikaaree carqii duubaa isin agarsiisaa jira jechuudha. Kun itti dirtanii irra gaddeebuu qaba. Keessa isaatti ispoonjii fayyadamantu jira jechuudha. Ispoonjiin akka michootii qabuuf jechuudha tiraasiin kuni. Amma daawwattoota keenya gara alaatti kun algaa libsitu jira. Maggaarajoota laalamee algaa libsiin kun jechuudha. Daawwattoota keenya ajajaan hojjetame akka inni bareedu dhugaa rabbii dubbachuudha. Osoo algarratti dirame kana caalaa bareeda gabariif jalaa qaba. Ispoonjii of keessaa qaba. Baay'ee michootii qaba. Daawwattoota keenya algaa libsii hojjetamee biyya alaatti irraa dhufurraa akkatti ajajaan meetira algaa ofiitiin hojjechiifatan kanatu caala jedhee yaadaan. Daawwattoota keenya maggaarajoota kanneen immoo maggaarajoota qaqallaa kanneen mana baadiyyaatti yoo barbaaddan warra keessaniif bakka gatii xiqqoo lashidhurraa yoo mana baadiyyaatiif barbaadan maggaarajaawwan fannoo jijjiiru kunniin gatiin isaanii qannasa isiniin jechuu barbaada. Daawwattoota keenya kun asitti mootuyyuu ammallee algaa libsitu jira. Algaa libsii biraa ajajaan hojjetametu jira. Isa san kunoo isin agarsiisaa jira jechuudha. Ogeessi keenya algaa libsiin kun tiraas carqii lamaa fi beebii tiraasii lama qaba. Dhiifama kaameraan kalarii biraatirra harkaa galee bakka kanatti kunoo akkuma argitan kana tiraasii lamaa fi algaa libsii guddaa kana qaba. Kunoo diinee isin agarsiisaa jirra. Algaa libsiin kun meetira 8dha. Algaa meetira 1 fi seentimeetira 8 kan irratti hojjetame. Algaa meetira 1 seentimeetira 60 irratti hojjetatu dhiifama 50 irratti hojjetatu dandeettanii meetira 20 irratti akkuma meetira algaa keessaniitiin hojjetamuu danda'a. Baay'ee bareeda dhugaa dubbachuudhaaf xiqqoo kaameraan irraa fagaate malee akkaan das nama jira. Kalariin isaa mana keessan bareechifachuu barbaadan Aashaa Indakadir bira dhuftanii wanti isin dhabdan hin jiru isiniin jechuu barbaada. Akkuma duraanii ammallee daawwattoota keenya nu kabajanii nu jaalattanii ofii nurraa bitattanii gooddanyoota keessan nuuf fiddanii warri nurraa ajajataa jirtan namni tokkochi nama meeshaa nama lama nama sadii narraa ajajataa jiru jira. Guddaa isin kabaja isin jaaladha. Anaa olitti rabbiin alama isin jaalatu isiniin jedha. Daawwattoota kiyyaa ammaaf xumuratti deemaa jira jechuudha. Daawwattoota keenya haga ammaan hojii turuu keessanii guddaa isin galateeffadha. Ammaaf xumuree jira. Nagayaan naa tura. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.